Akkam jirtu kabajamtoota maatii Fataa Tiitooriyaal qormaata keessatti gaafilee deebii sa'aatiin beeyne sitti dhufee beeka. Yoo gaafilee tana sirriitti hin deebisne qabxii yookaan bu'aa gaarii fiduun hin danda'amu. Yaadamee qormaanni kun qormaata biyyoolessaa yoo ta'e sa'aatiin qormaataa sitti dhumaa jira. Deebiin ammoo gaafii si gaafatamteef hin jiru. Yeroo kanatti namoonni baay'een waaqa koo na gargaari jedhanii ija guduunfatanii quba rabbitti ol qabu. Garuu beektu tilmaamni saayinsii mataa isaa qabu. Har'a maajikii osoo hin taane loojikii fayyadamnee akkamitti gaafii wallaalee deebisaa sirrii deebisuu akka dandeenyu qabxiiwwan 5 isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo irraa kana keessatti qabxii baay'ee barbaachisaa ta'e qabadhee dhufee jira. Hamma dhumaatti nu hordofaa. Keessattuu boonastii bidhuma irratti isinii kan nu san hin dagatina. Kottaa waliin haa ilaallu tooftaalee kanneen jechuudha. Okay. Tooftaan tokkoffaadhaa heera haqiinsaa yookaan process of elimination. Tooftaan process of elimination kun hunduma caalaa isa beekamaadha. Deebii sirrii barbaadu caalaa deebii dogongoraa ta'uu danda'an duraan dursii balleessi. Fakkeenyaaf filannoo 4 keessaa 2 akka dogongora ta'an yoo mirkaneeffatte carraan kee 25 irraa gara 50%tti ol ka'a. Kana jechuun A fi B fi carra filannoon jirtu jechuudha. Filannoolee fakkeenyaaf gaafii si gaafatamte filannoo 4 yoo kan jiraattu taate filannoo 4 keessaa A fi B deebisaa ta'uu hin danda'u. Kan beetoo taate C'aan ammoo deebisaa ta'uu danda'e yookaan ammoo D'n ammoo deebisaa deettee yoo shakkite lamaan hin beekne san dura dursoo maal goota A fi B keessaa balleessite jechuudha. Kana jechuun carraan ati A, D fi C'dha deebisaa ta'uu meeqa jechuudha? Parsantaa 50% maal gootee ofirraa hiiktee jirta jechuudha. Ija kee maal godhuu qabda deebii sirrii osoo hin taane isa gonkumaa deebii ta'uu hin dandeenye irratti xiyyeeffadhu jechuudha. Isa gonkumaa deebisaa ta'uu hin dandeenye irratti xiyyeeffadhu jechuudha. Kanaafuu warra deebisaa ta'uu hin dandeenye dura dursoo maal goote eliminate keessaa balleessaa deemte jechuudha. Fakkeenya tokko haa fudhannu gaafii takka isin haa gaafadhu. Magaalaan guddoon biyya X maal jedhamti yookaan magaalaan guddoon biyya X maal jedhamti? A. Finfinnee, B. New York, C. Paris, D. Madrid jechuudha. Akkuma iskiriin irratti argitan kana gaafilee kanneen ni argitu gaafii kanaaf deebisaa laattu jechuudha. Okay, loojikii yoo fayyadamne jechuun loojikii process of elimination fayyadamne namni kun waan beeku yookaan deebisaa hin beekne irra xiyyeeffatee inni dura namni tokko jechuun namni gaafii kana deebisu namni tokko waa'ee biyya X hin beeku haa jennu. Kana jechuun namni gaafatamaa jiru kun takka immoo namni deebisaa kana deebisuu deemu kun waa'ee biyya X jedhamtu hin beeku haa jennu. Garuu jechuudha B fi C fi D magaalota beekamoo biyyoota biraa yookaan kana jechuun B'n maali New York, C'aan ammoo Paaris, D'n ammoo Madrid. Kana jechuun New York USA dha, Paaris Faransii, Madrid ammoo Spain. Kana jechuun garuu B fi C fi D magaalota beekamoo biyyoota biraa USA, Faransii fi Spain ta'uu isaanii kayyoo beeku taate namni kun jechuudha. Kana jechuun B fi C fi D magaalaa biyya kamii akka taatu ni beekame. Kanaafuu maal ka beeku dhiiseeti kan beekne irratti xiyyeeffatu. Kanaafuu maal godhee jechuun filannoo isaa maal filate A filate jechuudha. Kun ammoo maal jennaan process of elimination method jenna. Maaliif jennaan waan si deebisaa waan si ta'a osoo hin taane waan deebisaa hin taane irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kanaafuu magaalaa biyya X jedhame magaalaa biyya X jedhamtu waan hin beekneef kanaafuu Finfinnees waan hin beekneef namichi kan beeku inni jechuudha. New York, Paris fi Madrid jechuudha. Kanaafuu jechuun isaan kana ni beekan. Isaan kun ammoo New York jechuun USA dha jedha. Paris jechuun Faransii jedha. Madrid jechuun ammoo Spain jedha. Kanaafuu carraan biyya X jedhamtu kana waan hin beekneef kanaafuu deebisaan maal ta'uu dandeessi waan hin beekneef tarii ta'uu dandeessi jee maal godha sadeen abbaa fi C eliminate keessaa godhee maal godhe irratti maratee jechuudha. Bifa kanaan maal godhe deebisaa jechuudha. Kanaafuu piroosesii kan tokko ammoo deebisaan taane keessaa baastu yookaan ammoo kan deebisaa yooma fakkeenyaaf gaafiileen si gaafatte gaafii keessaa gaafii 3 kan deebisaa taate tokko si wal qabu taate kan yoommoo gaafii noot ka jettu taate jechuudha. Gaafii 3 beektu san keessaa dhaamsitee taate hin beekne takkittiin san deebisaa taate jechuudha. Kanuun process maal jenna elimination method jennaan jechuudha. Tooftaan lammaffaan faallaa walii yookaan ammoo opposite kan jennu jechuudha afaan Ingilizinyaatiin. Barsiisonni qormaata yeroo baasan yeroo baay'ee deebii sirrii ta'e yookaan deebii sirrii ta'e sanaan kan wal faallaa ta'an yookaan ammoo distractor kan jennu jechuudha tokko itti dabalu jechuudha. Kana jechuun gaafii sirriitti gaafii sanitti dhiyaatu yookaan nutti ta'anii fi nama shawwaddu asanii dhiyaatu itti dabalu jechuudha. Fakkeenyaaf filannaa A irratti increase yoo jedhe
filannoo gaafii si gaafate keessa deebisaa filannoo choice yookaan filannoo A irratti increase yoo jedhe filannoo baarra maal jedha waa wayii jedheeti itti aansee maal jedha degrees yoo jedhe deebiin isaa isaan keessaa tokko ta'u carraa parsantaa meeqa qaba 80 qabaachuu FB keessa maaliif deebisaa sirriidhatti akka ati jechuun sababa akka shawwadamtu takaamoo sababni isaa barsiisaan sun hubannoo fi qoruuf yookaan ammoo hangamta akka sirriitti hubate kan jedhu qoruuf gaafiilee wal fakkaatu garuu waliif faallaa chuusii keessa fidee jechuudha. Kanaafuu gaafiilee bifa kanaatiin qoru wal dhufte yookaan tokko inkiriizii yookaan dikiriizii yookaan ammoo tokko kanatti dhiyoo kan jiraatu taate chuusii keessa isaan lamaan keessaa yookaan dhiistee isaan lamaan keessaa maal goota sirriitti adda baastee tokko filattaa jechuudha. Tooftaan kun maal jennaani oppoosii yookaan ammoo waliif faallaa jennaan. Tooftaan sadaffaadha deebii dheeraa yookaan bal'aa yookaan immoo lengthy answer kan jennu jechuudha. Kana jechuun kun immoo maal jedha dhoksaa barsiisonni itti fayyadaman yeroo baay'ee jechuudha. Deebii sirrii ta'e teeknikaalii sirrii akka ta'uuf barsiisaan sun maal godha jechoota ibsa dabalataa qaban itti dabaluun dirqama isaa ta'a jechuudha. Filannoo A fi B bicaan gaggabaaboo ta'anii daan immoo yoo baay'ee dheerate carraan daa deebii ta'uu isaa baay'ee olaanaa jechuudha. Kana jechuun gaafii gaafa barsiisaan isin gaafatu gaafii saniif deebisaa A fi B bicaan yoo kaniif jechuu gaafiin deebisaa taatu barreeffamni achirra jechoonni achirra barreeffama gabaabaa ta'e garuu immoo daan jechuu jecha dheeraa sarara 2-3 qabu ta'e carraan daadhaa maal jechuudha deebii ta'uu isaa maal jechuudha olaanaadha jechuudha. Barsiisichi waan hunda of keessatti qabachuu waan barbaadeef daa dheerisee jechuudha. Okay, tooftaan itti aanu tooftaan itti aanu tooftaan afuraffaa giraamaatikaal kuluu kan jennu jechuudha. Ana jechuun giraamaatikaal kuluu kan jennu jechuudha. Namni hunduu gaafii sirrii ta'e dubbisuu irratti xiyyeeffata. Yeroo kana jechuun gaafuma sirrii ta'e dubbisuu irratti xiyyeeffata. Okay, gaafii sirrii ta'e dubbisuu irratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf gaafichi waan wayii takka jedhee barsiisaan is and dash aan jechuun kun amma maal akka taatanii beektu jechuudha. Kamtu asitti aanee kamtu giraamaatikaalii kamii dhufa kan jiru jedhee is and dash jedhee yoo xumure deebiin isaa filannoo vaawul yookaan ammoo A, E, I, O, U yookaan ammoo dubbachiiftuu ta'uu qaba jalqabu qofa ta'uu qaba. Kanaafuu is aan gisee jedhu aani kan aanee dhufu dubbachiiftuu qofa ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu maal goone giraamaatikaal kiluudhaan illee adda baasuu dandeenye deebisaa kan taatu jechuudha. Yoo gaafichi baay'ee ta'e yookaan mallee gaafii gaafatamte purraal yookaan ammoo baay'ee ta'e deebisaan isaatiin maal ta'uu qaba purraalii ta'uu qaba. Akkasumallee gaafiin ammoo singular akka ta'u taate yookaan ammoo qeenxee akka ta'u taate deebisaan isaatillee maal qeenxee ta'uu qaba. Walitti dhufeenyi yookaan ammoo giraamarii gaafii fi deebii gidduu jiru sirriitti maal jechuudha hordofuu qabnaa jechuudha deebisaa gaafiilee hin beekne harkachuuf illee jechuudha. Okay, tooftaan shanaffaadha all of the above fi none of the above tooftaa jennu jechuudha. Kana jechuun yeroo filannoo keessatti all of the above kan jedhu jiraate fi ati yeroo xiqqaate filannoowwan lama sirrii ta'uu isaanii beekte shakkiin malee all of the above kan jedhu filadhe jechuudha. Kana jechuun gaafiin barsiisaa tokko isin gaafatee A fi B deebisaa ta'uu isaa yoo beektan daara dhufee yookaan all of the above kan jedhu taanaan A fi B deebisaa ta'uu waan beektu caan ammoo deebisaa yoo kan asitti illee wal qabu taate kallattumaan maal goota eessa bira dheetee daa bira dheetee daarratti deebisaa filattee jechuudha. Absolute word kanneen akka always never only jedha yeroo baay'ee deebisaa si dogongorsiisuu barsiisaan fayyadamu jechuudha. Kanaafuu deebii dogongoraan sababni isaa saayinsii fi seenaa keessatti yeroo hunda kan ta'u baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu maal gootu sirriitti adda baafattanii bifa tooftaalee shanan kanaan qormaata jechuun gaafiileen beene qormaata deebisuu dandeessu jechuudha. Dhuma irratti boonasiin isinii qaba. Boonasiin kiyya waa'ee gorsaa fi of eeggannoo of keessaa qaba jechuudha. Gorsaan kan hin jalqabu taate akka boonasiitti jechuudha wanneen kabajamtoota hordoftoota fataa tiitooriyaal isinii dhaamu garuu wanni yaadachuu qabdan yeroo mara tooftaan kun hundi dubbisuu bakka hin bu'u. Kana jechuun tooftaan kun dubbisuu hin caalu jechuudha. Kun pilaan B keessan haa ta'u. Kana jechuun karoora keessan lammaffaa haa ta'u malee akka karoora Eetiin fudhatana kana karoora Aatiin fudhatana. Kanaafuu maal gootu dubbistanii sirriitti qayyabattanii hubattan booda akka tasaa ta'e yoo gaafiin isin hin beekne kan isin dhuftu taate tooftaa kana fayyadamaa malee tooftaa kanaaniin qormaata deebisettanii yookaan fi osoo dubbisanii kan kilaasii yookaan qormaata irra teessan taate kunichi baay'ee isin xaqqamuu dhabuu mala jechuudha. Kana jechuun isin gargaaru. Kun jechuun karoora keessan akka lammaffaa fudhattan malee pilaanii A godhatanii seenaa jechuudha. Kanaafuu pilaan B godhachuu dandeessu. Tilmaamni keessan loojikii irratti yoo hundaa'e qabxii gaarii fiduu dandeessu jechuudha. Tilmaamni isin tilmaamtu qormaatu san irratti loojikiidhaan irratti kan xiyyeeffatu yookaan loojikii dhaan bifa loojik ta'een akka maarmaa dubbanne shanan kana yoo kan hojjetan taate qormaata irratti maal godhatanii qabxii gaarii fiduu dandeessu jechuudha.
akka of eeggannoo wanni isin jedhamu tilmaamni yeroo hunda paasantaa 100dha jettanii kan fudhanne jechuudha. Kanaafuu akka of eeggannoo wanni isin jedhamu tilmaamni yeroo hunda paasantaa 100 miti jechuudha. Kanaaf dura dubbisuun maal jechuun murteessaadha jechuudha. So qormaanni keenya dura dubbisuun, qayyabachuun, hubachuun, gaafiilee garaagaraa dalaguun gisee mara maal jechuudha murteessaadha jechuudha. Kanaafuu wanni isin godhatanii osoo niifi jechuudha qormaata irra teenye dura yeroo fudhatanii teessanii qormaata sana qopheessuu yeroo hunda akka filannoo jalqaba laaluu qabdanii jechuudha. Ammoo gaafiilee isin hin beekne takka muka tasaatee isin hin hubanne isin hin argine afaan kodhootaa tooftaalee kana shanan fayyadamtanii maal godhuu dandeessu gaafiilee sana loojikiidhaan tilmaamuu dandeessu jechuudha. Barnoota dabalataa tajaajila yoo sabiskiraayib gochuun dagatina. Yoo viidiyoon kun si gargaare laayik gochuun dagatiin akkasumas hiriyoota kee hundaaf sheer godhi. Mata duree biraa kan akkam irratti akka isin qopheessinu barbaaddu yaadni keessan murteessaa waan ta'eef hordoftoota Fataa Tiitooriyaal viidiyoo kana jala tuqaan koomentii sekshinii gama jalaa kana diskiripshinii gubbaatti argamu kanarratti akka nu barreessitan kabajaan isin gaafanna. Fataa Tiitooriyaal waliin milkaa'inni keessan dhiyeenyitu qormaata irratti milkaa'ina gaarii isiniif haa ta'u. Hamma viidiyoo itti aanutti walgarruutti nagaa rabbii keessa jiraadha. Fataa Tiitooriyaal sabiskiraayib gochuun dagatinaadha. Galatoomaa nagaatti.